ما لي سابق كنا دي كلا فرصة دي كنا تاي أقدر أجزله تاي إنتي بسني أبو سيرة تاي سنة سيرة تقول سيرة تقول يا تكتب يقول تهذا هدو تهذا كملا يابا أتياتي لا كما ترى مواتم نبوك هاي تشيزي يابا إنتي بسن أبو النبي ده تمي زمينا مو أنا قدر يوارش فكات تجسيدا سيا لا ما لو كاشي هدو كلا ده وفي أكل كرات جبان نقدر جراني أكا جولين كراجة بات كدو جراني بيتا إيسا بعد من تمي أكلا بعد لا كوستين سين إيسا كلا من تمينا إن من تمينا كيات كوني كوفير تش والله العظيم دي تبو انتم من جايا كم انتم لا ما لي هدو كلا أما رأيت هذا ثالث تاني جيب سنة ترى جيب سنا ما مجانا ما تقول هدو كلا ترى بيو نياجي ساترا نياد كاي بيو ناتي بيو ماري بيو فانكاي متى هذا أرتي راجي نادو بيو سالي ما هذا سالي نادو لكن تيجي لكن Garaan aja beda. Katanya garaan aja banu nunggu dulu nggak berzam. Kena salam tak wallahi. Lagi mesti jalan. والله بالله المحل السعودي ترى كده سري لكن تيجي بيو متى هذا ثاني ده كاي لكن تيجي متى راك كنت من هذا وكنا بجرا اوكي ودي رتا نلولا غايه نلولا غودي رتا هذا ودي سابي احمد ميرو تكا هذا وجرا كنا في احمد كنا ديسا هذا ومن أمسا رأي اللي قال كتاني قال اللي قال كتاني أما ساعتي تهتني ها صفتني أمسا ينه ترى كساشة نتيسني وجهة كارم نتشكل تيسني كني دبّة بوليس كيا كينج أمد أتيس وما متاك أبو هذا ينجب تنا ميشامتان روف عرفات برا لولا خنا جالا دبي تامي أما غير سرا سانكرا فدو أما تكفارت عرفات ومني كيس أول مريتو قبلا تكفارت نوجه ناسو اندرتي ولا مريها داتي تنافي قدام في مسك أبدا نمتي وندي كيس أول مريها داتي سريتتي بلي مري كأنها تنوندو باتري نما كتير أو بلي زرنا كيف أرسلتي مالي كعجمة ولو إلا كعجمة ولو والله ومن كثرات تكوكين وكبيران يوبر بجسات تجونتي إلا كثرات نما ناموسا قبولة بالغين نجت نمتي بالغين نجت جرت نمتي أبراهيم والله يفرق كافة لا ونيرتينيو مناسلتي مالي جاتوران جولم ميكا تشير كاتور Tiro duga walitti minataana jechuun aboo attaa nama gochuu kana dhiisaati isinummaan amma shamarri keessan haadhi faateen beetti kan nama rabsu isaanuma mee shamara walloo takka gabbaatee nama rabsitu naaf hidhamem mucaa takka yoo taate maratta ishiinuu waan miira keessa galteef takkan taatu ishiinuu hamaa nama naan rabsitu bas dhiyangata gara tiktookaa dhufte mee nama takku naa hima haadhi faatee naa hime dhiiroo dhuguma walitti haa himnuuti jarana gandummaa ni qabdan fudhadhaa nama kuma dibba jara sanati majir gandummaa te sanni fuda inni qabdani nenjiru bargoota ko mal taadiyati ila dhage baru yaa faate nan cafaqii jedha jirta bar gurra raamuli funyaani raamuli jechuun ganda kan kee jaalatti ahmad asawa barbaadda buleessa ila saayibo asawa barbaadda dhimma gandummaa irra jiru nuti asawa barbaadda ganda namaa taagi godhin dhimma keessanirra haasay ganda keenyarra haasay arsi ilaali eenyuun caala lubbuuti yakennaa fi arsi hin jibbu garuu oromoo kutaa kudha takkaan nan jaaladha Atille osoo ka funyaani raamura jettu sun wallo ta'e raamura funyaani hin jettu gatii wallo taate inni arsii ta'e funyaani raamura ganda kan kee waan jaalattuufi jechuudha gochi ganda kan kee irra godhame waan garaas nyaatuufi jechuudha argite gatii kana ta'ee fi ijoollee teessan qabadhaa osoo hin jenne wal haa qaban nuti obboleessa kiyya ani intala dubaraatitu si kadhataa jira itti dhiisi gootummaa Suleeman illee dhiisi as keessa jiru hundayyuu dhiisi an laali akka oromummaatitti rabbii keessan sodaadhaati hin diqqaattu kiingummaan sirraan hirdhatuuti Siyosi dabale malee wanni sirraa hir'atu hin jiruuti. Rabbii keessan sodaadhaati dhiisaa waan kana. Dhiirummaa isinirraan buusu isinii dabalti malee. Obboleessa keessan irra tankaarfachuun kakaleessa tare kakaleessa du'e kakaleessa godhame hunduu tare ka ammaatiif araara buusaa. Namni sabbata hiikatee isin abaaraara imaamaa kallacharraa fudhatee isin abaaraa jira. Abaarsi kun amma takka faayidaa isin hin qabu dhiisaa. Ana yoon arrabsitanis yoon sakkaltanis homaanan gootan anteessan ka wallolleen arrabsaa ka arsiilleen arrabsaa gara na fiddan hin qabdan garuu obboleessa keessan kana osoo hadda Ahmad qabame ambar nan gammadaa jedhe bargaay ana Ahmad osoo qabame nama gammadu ni Suleeman osoo qabame nama gammadu warra rasaasa walitti nyaachifate lamaantu wal qabe garuu ka garana nyaataru miskiina nyaatee garaa hin qabne kan
ammallee an Ahmadiif Ahmadiin kadhataan jiru Suleemaniin kadhataan jiru miskiina nyaatee garaan qabne kan haati hoolaa takkatti gurgurattee asiin caakkaa kana ol baaftee sangaa tokkicha qabdutti gurgurattee caakkaa kana ol baaftee haati kuulii itti baadhattee baabura namaa itti hartee caakkaa ol baaftee kaatee birrii kuma meeqa buusisiiftee kaatee ol baatee ilma Oromoodha ilma afaan Oromoo dubbatuun ilmi isii gudeedamaa jiru rakkataa jiru kanatu garaana nyaataa jiran. Ani yookaan wallollee gootummaa walloo ka arsiirra caalee anjala gaddeebi'eeti miti ka arsiillee ka walloo irra caaleeti miti anka garaana nyaateetiin hadhallee taanaan rabbii jedhaa isiniin jedhu rabbii uumaa keessanii sodaadhaa isiniin jedhu akka intala dubaraa takkatti rabbi jedha gadaa ta'e zamana durii dubartii yoo ililfatteef dubartii yoo sabbata hiikatte lolafeete dhaabata gumaafeete dhumata ka ammaa hoo dubartiinu gabbaatee kabajaa fixattee nama arrabsaati dubartiinu saala fixattee saala mul'attee nama arrabsaati rabbii jedhe obboleessa kiyya kiingi amati rabbiin uf gubba sodaadhu dhaabadha dhiisa ammallee obboleeyyan tiyya tan arsiillee dhiisa rabbumaan uf gubba sodaadhu. Haadha faateeti irratti dawwalame. Haadha faatee dhageeffadhu uummata harka qullaa deemu kanaani ati waliin nuqixxeessuu barbaaddeeti yaani akkas kan jettu. Please jechootaan kee gadhu yaake nuti namaaf danda'ee deemu barbaachisaa ta'e dhageeffadhu. Jechoota akkasii sana ofirraa qusadhu. Siigala. Hola, uummata harka qullaan jedhin. Hola hudduyyaa. Maqaa namaa taa'in godhin. Hola hudduyyaa. Yoo sii ta'e bees keessa. Badii duraa irratti badii biraa dabalaartamoo akkam obboleessa kiyya. Maal jechuu? No, jechuudha wal nuqixxeessuu kan keessa samiif jechi. Ansii waliin haasa'urra ijoollee walloota biraa waliin irra odoo haasa'ee furmaan ni argama Oromoo lamaan jidduutti. Okay, ayyaa haasaa yoo furmaata sii dhufe dhaqaatiin haasaadha. Lakki. Arrabsaa jirta araarreeti mustumaan inni maal arraba dheerachuun maal sirraa barbaachisa? Lakki ani walloo fi Oromiyaa walitti hin qixxeessu abadan hin qixxeessu. Warra gibira kan falaa jiru hin qixxeessu. Wallo Amaaraadha walloon Oromiyaa eessa walitti qixxeesse hoo didda sitti cabsaa Suleeman dantaan ga'u obboleessoo. Rakkoon qabu isin Amaaras jedhama nuti Amaaras sallaa isin sallaa. Suleeman dhageeffadhu. Aboo dhageeffadhu ati yaa gowwaadha ati horii atii fi horiin takkaadha uummata kan beeytu. Gurbaa kana yeroo Amaara salee Amaari gaffuutee akka horiitti gorraatti makiinatti hartee akka zubaalaatti fitti hoola Oromoo irratti gootummaa agarsiisa. Ukkoo bargaa kan yoo barbaadu nu bar lookishiina nu ergaannee kadhannee dadhabne bar bakka jirtan nutti baannee kadhannee lakkoofsa jaraa argannaa nu baqattee bar kulliin jaraa nu baqattee bar likkii jara agarsiifne silaalutti. Arraba dhiisiiti dhageeffadhu ila waan gootani haadha faatee tokkoffaa irratti nama dhiiga ilmaan Oromoo dhugaa jiru mana ofiititti fidee ijoollee fuula irraa muraa. Akkana godhaa jedhee ijoollee ashawaa afaanitti naqee ijoollee daddaa'ima nama 10 nama 5 qabdeetiin ijoollee gifii irratti raawwataa jirtu tanni waliin akkamitti akka teettanii isin haasoytan nan galwan. Namni nama adaba qabu nama akka qeerroo baatee ka jedhu tokkoffaa nama tartiiba qabu nama haasayaa beeku nama dhugaa beeku akkanaa kana wajjin haasaa. Kuni amma gurbaan ati waliin haasoytu kuni hoolaa keessaa bahe hoolaa keessa jiraata akka hoolaatitti yaada akka hoolaatitti nyaata wanna biraa hin beeku. Wanni isaa gootummaan guddaan ijoollee daddaa'imni san qabaniitiin ijoolleen nama 5 nama 6 akkas godhuun suni isaa gootummaa guddaadha. Isaa gartee hinjifannoo guddaadha. Kana wanni inni beeku. Uummata kana maamiisifta ijoollee tana maamiisiftoo jedheen ani walloodhaan beekaa jedha. Walloon abboo ilma Oromoo daa'imman Oromoo takaraa deemtu kararraa qabanii akkasitti itti taphachiisuudhaan yookiin ammoo tuyyuu waan hin taane gocha babbadaa san irratti raawwachiisuudhaan wanti isiin gootummaa dabalatullee hin jirtu wanti isiin yookiin hinjifannoo wayii argattullee hin jirtu ilmaan arsii irratti sittima. Ijoollee daa'ima ajjeesa yoo onni qabaattan ajjeesa abboo wallaahi billaahi namni isin gaafatu hin jiruutiin ajjeesa maal gootanii ijoollee daddaa'ima asirra fiddaniitiin hin darartan dhugama yoo dhiirummaa qabaattan dhugama yoo gootummaa qabaattan ijoolleetti hin taphatinaatiin ajjeesa bakka dhiira jechuun bar ruuhii namaatitti hin taphattu. Gartee waan tokkorra nama keetti malee namatti hin taphattu. Ijoollee daa'ima qabdaniitiin nama 5 nama 10 kun jawaala irratti qabee akkasitti taphachuun keessan kuni gootummaa miti. Gootummaa miti abbo. Goonni akkana nama hin godhu. Goonni ijoollee daa'ima akkana hin godhu. Lammata hin salphatte. Walloon dhageeffadhu sitti maa ijoollee maqaa wallootiin waa hedduu toleetu ni salphatte. Ijoollee biyyee kaafaan ibiddan dhaqqabate akkuma isin itti fiddanii mujriima tokkoffaa kan dhiiga ilmaan arsii gannaqe gurbaa reefu san garta. Rabbi balaa rabbi musiiba rabbi isatti haa buutu. Gurbaan reefu onnaytan kun kadhee mucaa boqqojjii bira dhaabatee biyyee afaanitti guurii jedheeni ijoollee lamaan wanni godhee wal bira fidee tumsiisu mujrimni
tokkoffaan isa. Suuraa isaallee bakka inni jiru waan bira dhabnu maatii yoo isa achitti biyya alaatti qabu dhabnillee gatii hedduu kafalaa mallaqa fidhan baasaa gurbaasan gara mallaqa walitti guura asumaayyuu guurati gurbaan sun mujrima dhiiga nama meeqaa ijoollee ilmaan arsii lafarraa fixe mujrima san gurbaa reefu san gartanii waan jaarsummaa beekuu miti kun nama dhiiga ilmaan arsii dhiqatee as keessa taa'u jechuu wallahi billahi akkuma itti isin haasoftanii nama waa beeku kun mujrima karahmata takka hin qabne karahmanni keessa hin jirre isin kuban qabda nam beekan waa meeqa sattaree dhiiga meeqa taa'aa jira nam tokko amaarri tokko kan nama qaben jiru kanaan durallee ka ilmaan oromoo ka hargee ka qabu ka bakka maratti qabaa ture dhiiga ilmaan oromoo gannaqaa ture ijoollee matana jechuu kun orgobbaa sadacha ka jedhanii gartanii kaammoo faannoon ijaartee qawween bitataa turte suuraa jiraa guutuu harkaa qabaa ture takkuun dubbanne waan kana cal'isee tumaan namni walitti hin bu'iin jedhee tumaan cal'isee wallahi mujrima wajjin haasayina yoo namni dhageettan kasirra jirtan namni hundi keessanuu gurbaa Ahmad King jedhu san gatii jiru kafalaati waan dandahame kafalaati lubbuun isaa bahuu qaba ammoo maatii isaallee qoradha bakka inni jirutti akka inni to'annaa maatiin isaallee harkaa qabamu taasifna inshallah mallaqa hedduullee harkaa gurree jirra takkallee afaan keessaa gararra mujrima akkanaa kana wajjin haasayina mujrimni ajjeefamuu qaba bakka ga'utti gurbaa san akka inni biyyee afaanitti naqsanitti viidiyoo takki isin agarreef waan dalagaa rahmata kaamalee haa dubbatanii qoya amariina foon bu'inaati gaa isaa dubbatu dhiisa bilbilallee qabaataate akkuma hoolaa bakkuma argite osoo ciciiftu bakka ciciiftutti hin qabiniti nama takki maal gootanii biyyaa baatan eega namni akkana ka isin godhu taate mee walitti himaatii hin deemina yoo bakka takka ta'a malee salphanne wallahi salphanne sareen nu nyaatte biyya keessa salphanne waan yoo keessan TikTokii gubbaa si fakkaate arsiin guutuun salphatte sareen nyaatte arraba badaa akkas jedhu san wallahi billahi seenaa guddaa qabani sila maali jecha akkasitti